Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhiyaannee irraa oduu waliin aan margee tasfaati. Waldaan Maccaaftuu Lamaa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa kabajuu fi Waldaan Maccaaftuu Lamaa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa kabajuu fi Waldaan Maccaaftuu Lamaa akka lakkoobsa Awurooppaanotaa baatii muddee bara 1963 hundaa'e. Guyyaan kabaja hundeeffama isaa waggaa 60ffaa adoolessa 7 bara 2016 akka kabajamu geggeessitootni waldichaa miidiyaaf ibsa kennaniin beeksisan. Waldaan Maccaaftuu Lamaa jaarmiyaa yeroo jalqabaaf uummanni Oromoo dammaquun ijaarame rakkoolee hawaas dinagdee isaatii akka furatuuf karaa banedha. Kaayyoon hundeeffama isaa tokkummaa barnootaa fi fayyaa daandii fi riqicha irratti hojjechuu akkasumas rakkoo hawaasummaa kanneen akka beelaa, dhibee, rakkoo nageenyaa fi hongeen mudatan irratti wal gargaaruu ture. Turtii isaa waggaa 60 keessatti sirnoota mootummaa darbaniin yeroo tokko cufamaa takkas banamaa gatii lubbuu gootota qaqqaalii itti bahuu dabalatee seenaa cunqursa uummata Oromoo waliin wal qabatu hedduu keessa darbuu isaa pirezidaantiin waldichaa yeroo ammaa barreessaa fi hayyuun seenaa Darribii Damusee himaniiru. Dhiibbaan gama bulchitoota siyaasaan waggoota 60 oliif waldicharra turus haala rakkisaa keessatti hojiilee aadaa fi seenaa babal'isuu, tokkummaa Oromoo fi ayyaanota Oromoo dagaagsuu fi beeksisuu keessatti hojiilee gurguddaa hojjechuun waldichi yoomuu sammuu Oromootaa keessaa kan hin bannee fi seenaa olaanaa gootonni karaa waldichaa galmeessisaniin bara baraan kan yaadatamu ta'us himanii jiru. Yeroo ammaa kanas dhiibbaan gama siyaasaan irra ture irraa dhaabbachuu isaatiin waldichi humna jabeeffatee kaayyoo gootonni qaqqaaliin Oromootti kaffalan galmaan ga'uuf kutatee ka'uu isaa koreen ibsa miidiyachaaf kennan himanii jiru. Adoolessa 7 bara 2016 galma giddugala aadaa Oromootti sirna hundeeffama isaa waggaa 60ffaa kabajuuf jira. Sirnicharratti akka argamaniif waldichi uummata Oromoo bal'aaf affeerraa taasiseera. Barruuleen seenaa hundeeffama waldaa Maccaaftuu Lamaa fi gootota waldicha keessatti ga'ee olaanaa taphatan irratti katabaman guyyaa kana hawaasaaf akka dhiyaatanis koreen kun ibseera. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan Itoophiyaa hanna gosa kamiyyuu hin raawwatu jedhan. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan Itoophiyaa hanna mootummaa gosa kamiyyuu akka hin raawwanne ibsaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed tarkaanfiiwwan mootummaan malaamaltummaa ittisuu fi to'achuuf fudhachaa jiru ilaalchisee gaaffilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasaniif ibsa laataniiru. Ministeerri Muummee hanni kaanserii ta'uu ibsuun karaa nannaa hammeenya imala misooma biyyattii gufachiisu ta'uu hubachiisaniiru. Kanaaf namoonni dhuunfaa yakka hannaa raawwatan hedduun to'annoo seeraa jala ooluu fi qabeenyi hedduun deebi'ee argamus eeraniiru. Fooyyessii dhaabbilee fi rifoormiin siivil sarviizii kan jalqabeefis hanna ittisuuf kutannoo mootummaan qabuunidha jedhaniiru. Kaayyoon labsii qabeenya deebisuu bahuunsaa namoota qabeenya guddaa ka'umsi isaa hin beekamne sochoosan qorachuun seeraan akka gaafataman taasisuufidha jedhan. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi uummanni seera ba'uu hatuu irratti tarkaanfii fudhachuuf akka ta'e hubachuu qabas jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hanna mootummaa gosa kamiyyuu akka hin raawwannee fi qabeenya misoomaaf baasuu malee haala hin barbaadamne kamittuu akka hin geessine mirkaneessaniiru. Sirna hannaaf hin mijoomne diriirsuu fi hanni kaanserii biyyaalessaa ta'uu uummata barsiisuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Magaalaa Naqamteetti piroojektonni adda addaa birrii miliyoona 200 oliin ijaaraman eebbifaman. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti piroojektonni misooma adda addaan birrii miliyoona 200 oliin ijaaraman eebbifamuun tajaajila kennuu eegalan. Sirna eebba piroojektota kanarratti itti aanaa bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa godinichatti erga yeroo dhiyoo as piroojektonni misoomaa hedduun hirmaannaa uummataan hojjetamaa jiru jedhaniiru. Godinichatti nagaan waaraa waan uumameef humna guutuun gara misoomaatti galuun danda'amuu eeranii haaluma kanaan hojiin bu'uuraalee misoomaa babal'isuu hojjetamaa jira jedhaniiru. Piroojektonni magaalaa Naqamteetti hojiin isaanii xumuramee eebbaaf gahanis agarsiiftuu kanaati jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu gaaffii bu'uuraalee misoomaa jiraattota magaalichaa deebisuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhaniiru. Haaluma kanaan magaalichatti piroojektonni 16 birrii miliyoona 200 oliin ijaaramanii xumuramuun tajaajila kennuu eegaluus eeraniiru. Baajatni piroojektonni kunneen ittiin hojjetamanis baajata mootummaan ramadee fi dhaabbilee deeggartootarraa argameen ta'us himaniiru.
Piroojektota eebbifaman keessaa sheediiwwan humna dhabeeyyiin qaama miidhamtoonnii fi hidhattoota daraanii karaa nagaa deebi'an keessaa hojjetan keessatti argamu jedhaniiru. Obbo Taaggasee Caffoon Koomishinara Olaanaa Koomishinii Mirga Namoomaa geggeessan. Afayaayin Taaggasee Caffoo Koomishinara Olaanaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa yeroo isaanii xumuran geggeessan. Afayaayin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caffoo yeroo isaanii kan xumuran Koomishinara Olaanaa Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee geggeessan. Dr. Daani'el Baqqalee waxabajji 25 bara 2011 mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii Koomishinara Olaanaa Koomishinii Mirgoota Namoomaa ta'uun muudamuun isaanii ni yaadatama. Afayaayin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caffoo yeroo tajaajila isaanii kan xumuran Dr. Koomishinar Daani'el Baqqalee geggeessaniiru. Hundeeffamni waggaa 62ffaa Hawwisoo Arfanqalloo kabajame. Hawwisoon seenaa muuziqaa Oromoo keessatti maqaan isaa adda durummaan kan ka'u Arfanqalloo guyyaa kaleessaa magaalaa Dirree Dawaatti hundeeffama isaa waggaa 62ffaa kabajameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadiir Juwaar dabalatee hoggantoonni olaanaan bulchiinsa magaalichaa hundeessaan baandii urjii bakkalchaa obbo Ismaa'eel Muhammed Adaamii fi hirmaattonni biyya alaa fi biyya keessaa saganticharratti argamaniiru. Jaarmiyaan Arfanqalloo bara 1954 maqaa Hawwisoo urjii bakkalchaa jedhuun kan hundeeffame yoo ta'u ergasii maqaa Arfanqalloo jedhamuun beekamtii guddaa argateera. Ogeessonni muuziqaa kanneen akka Dookteera Kabajaa Alii Birraa, Adam Haruun, Ali Shabboo, Abubakar Muusaa, Muhammad Qophee, Ismaa'eel Muhammad Adamii fi kanneen biroon miseensota baandii kanaa keessaa muraasadha. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun guyyaarraaf qindeeffannee kana gammaatti daawwattan ture nagaan nuuf tura.